Adi baanee dhaadannee dubbannu wartuu baabdannu mi guddaa kakab isinii fi rabbi qofa abdannee ka dubbannu Rabbi bira jirti ta isinii moo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne ta'e arrallee taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate akka humna isinii taanu yoo ka barbaadan taanu akka ammoo dubbiin bitamne beeka namni jijjiiram rabbi malee namni jijjiiram kan mana irra sindura dhaabatu kun borosee gad gara galuu danda'a bigaraati dubbii waan biraati nullee akka kararraa mai akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhatti lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dogongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akka kara keessan jabaa taanee itti deemne onnee qabusaa gabricha jaba yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite sirichaarotti seena gabaan oromoo ooyite jechuun tokkummaan oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan oromoo maraaf ta'uun as ba'e gaafa isin immoo gosaan amantii